Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jalatti argamtan nagaan koba kiristaanis nagaa qabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka wanta guyyaa kaleessatirraa jalqabee too waan laphee nama cabsu waan keessa namaa waan jedhan nama wallaalchisu waa'ee obboleettii teenyaa nuti ka sooshaal miidiyaa irratti beenna. Agam akka nutti dhagame hundi keenyayyuu ibsachaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ni jirraan tuni nama ni jirraan tuni hagam akka soba taate fi hagam akka dhaabbanneetu oblaanuu dandeenyudha jechuudha. Gochi hayaattuu birratti ta'ee dhugaa baay'ee garaa nama nyaatti. Nuti warri sooshaal miidiyaa irratti beennu haga kana garaa kan nu nyaattu haadha ishii guyyaa lamaan dura haadha ishii dubbistee deebitee too yoo dhabdu haati umurii ishii guutuu haga lafa kanarra jirtu amanteetti hin jiraattu. Amanteetoo itti hin jiraattu jechuudha. Waan sobaa ta'eet itti fakkaata. Keessattuu warri ofii dhukkubsatanii bishaan namatti qabanii nama astaamamatanii manni yaalaa fudhadhaa galaa dadhabdee jechuun carraa tokkodha. Haala kanaan oduma nagaadhaan jirtuu dhabamuu jechuun caalaa kan nama dhukkubu hin jiru. Dhugaa baay'ee natti dhagaame narri fadhaan guyyaa kaleessa biiziin ture sammuuna haa ta'u viidiyoo gadaa lakkisuu malee jechuudha. Kaleessa kara halkanii ta'e jechuudha kanan viidiyoo ishii argee dhugaa baay'ee tokko anuyyuu amanuun dhabe jechuudha. Yeroo duraa fa'a namatu olii gadi beekatiidha godha tariitii jechoota adda addaatiin islaana namni keenya ijoolleen keenya yeroo baay'ee warratti ka'uudha kan jaalannu dhugaa micayyoo kichuutan beekaa akkana godhanii laata jedhee tanan sooshaal miidiyaa hundarra deemee ilaale jechuudha. Dhugaa amanuu dadhabeetu baay'ee garaa nama nyaata baay'ee namatti dhaga'ama. Guyyaa lamaan dura waa'ee gaazii kanaa viidiyoo hojjedhee tan ture ijoolleen viidiyoo laaltanii too jirtu hojjedhee tan ture gaaziin baay'ee adagaa qaba baay'ee miidhaa qaba jedhee guyyaa lamaan dura hojjedhee tan ture jechuudha. Warroonni harabaatu amma baay'een gaazii galchuu dhiisan biyya nan hojjedhe Dubaay keessatti Beerut jira malee Dubaay keessa gaaziin baay'een jiru mana tokko darbeetidha. Innuyyuu mana akkam wanni jedheedha malee elektiriikidha jechuudha baay'inaan kan fayyadamanii. Elektiriikiin haa ta'u wanti hunduu eegumsa waaqayyootidha malee wanti nama hin miine tokkollee hin jiru. Garuu yaa ta'u malee elektiriikiin gaafa kontaaktii godhu maabiraatiin ni cufa. Isa saniin hanga tokko rabbii gaditti nama jechisiisa. Gaaziin immoo kan miidhaan isaa baay'ee tokko dhugaa waa'ee ishii dubbachuudhaaf micayyoon akkas jirtu sun micayyoon kichuu sun micayyoo bareedduu sun haala kanaan akkatti nafti ishii qaamni ishii guggubatee qaamni ishii kukkutamee dubbachuu dadhabdee namni viidiyoo ishii gabaabduu ijoolleen waraabde bakka ishiin ciisutti mana yaalatti viidiyoo waraabde ho'uma tokko hayaatiif fakkaattu ni jirraan tuni sobaadha. Nuti bar foon tortoraa kana baannee deemne wal jibbinee wal sobnee waan hin jirre warratti kaasnee dhugaa baay'ee nama dhukkuba. Foon shamaa kana daqiiqaa 5tti gubatee namarraa dhumu kana baannee sammuun keenya kana ta'e nuyi hoo dhalaat obboleettii teenya haala kanaan dhabnee jira. Warri miidiyaa kanarratti odoo waliin beekin miidiyuma kanaa wal argamne sobaa warratti duulanii arraban taane koomentii walii barreessaa soban taane warratti kan duulamoo nuyi hoo laata jireenya keenya maal abdannee qabna laata. Hin deemna ka lafa tana haaluma kan haala kamiinuu haa ta'u akka obboleettii kanaatitti illee haa ta'uu baatu karuma kamiinuyyuu lafa kana gadaa lakkisnu malee guyyaa tokko gallakkisuun keenyan oolu. Eegumsa waaqatiin har'a eegne malee jechuudha. Dhugaa micoon tun garuu ani daa'ima kichuudha. Gaa'ila illee qabaatteeti uummatte daa'ima illee jedheeti illee yaadu baay'ee daa'ima xiqqoodha. I don't know natti hin fakkaatu jechuudha. Ani waan uummatte natti hin fakkaatu biyyatti daa'ima xiqqoodha kana umurii kana gaditti kaayigaa kan hin beekamu heerumtee gaa'ila godhattee daa'ima uummatti jedheetoo yaadu biyyatti egaa kan jirtu amma biyya ormaa keessa kunis kan ta'e biyya ormaa keessattidha. Waan jedhu beeku warra ishiitiif rabbiin jajjabina haalaatu ishiin dabartee jirti. Haadha ishii san rabbiin tasgabbii haa kennuufi ishiin haala kamiinuu naasuu daqiiqaa sanitti ishii irratti raawwatee gubaan qaama ishiitu haala kamiinuu haala suukaneessaa feenuu haa ta'u lafa kanaa dabartee jirti jechuudha obboleettiin teenya. Maatii ishiitiif rabbiin jajjabina egaa rabbi hoggaa nama jaalate lafa kanarratti
hamaa ilmoo ofii nama hin dhageessisin. Dhugaa waaqumtu uumumti waaqni uume tartiibadha. Tartiiba san nama hin dabarsin Waaqayyo. Ilmoon ofii dhaabbattee nama awwaaluu qabdi. Haati dhaabbattee ilmoon awwaalini. Waaqayyo ka maaliif akka godhellee hin beeknu. Garuu haala kamiinuu ta'u obboleettii teenya dhabnee jirra haala kanaan lafa kana kaateerti. Nuti miidiyaa irratti beenna. Haati ishii, abbaan ishii, firoon ishii hagam akka isaan ka guyyaa kana ibidda irra ta'anidha. Garuu wanyumtuu amma booda barfatee tasgabbaa'ee addaan gala. Haati har'aa miti kan ishiitti dhaga'amu. Haati guyyaa lafaatti erga namni biraa sokkeen booda amanuu kan dhabdu kan alalaalaa jiraattu waan jedhan nama wallaalchisa. Egaa ka obboleewwan koo as keessatti waa tokko dubbachuu kanan barbaadu. Obboleewwan keessaa waan sobaa malee waan dhugaa dubbachuu hin beekne. Sobaan kan guutamtan. Hoggaan kana jedhu namni qulqulluudha jechuu koo osoo hin ta'in hoonuma jettanii hojuma kiyya jettanii too warri sobaaf deemtan. Waaqayyoo keessanitti araarama. Akka rabbii keessatti akka amantii keessanitti rabbitti araarama. Rabbii koo haala kamiinarra lafaa ka'a. Ani hoo biyya ormaa keessatti na hambistaa. Jedha rabbii keessan kadhadha. Hundi keenya anu dhaabbadheen of laali. Yaa rabbi haala kamiinan lafa kanaa ka'a. Obboleettii tiyya tana laalitoo jechuudha. Haala kamiin lafa kanaa na kaasta rabbii koo. Ati araara keetiin na yaadadhuun jedhe. Namni ani cubbamaa miti namni ani qulqulluudha jedhu of soba jedha sagaleen Waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Keessattuu ijoolleen wantoota adda addaatiin jibba facaaftan deemnee biyyuma sanatti galla. Biyyuma sanatti galla. Kanan dagatina sammuun keessan kanan dagatin. Biyyuma tana keessatti biyyeen si filatteetii miti. Kan si fudhattu jechuudha. Biyyuma tana keessatti awwaalamta. Isa sanuuyyuu awwaala sanuu yoo rabbiin nama tolcheedha. Du'a sanuu yoo rabbiin nama tolcheedha. Rabbii ofii kadhachuudha siniin jechuun jaaladha. Du'a koo nan balleessin jedhanii too'i. Dhugaa baay'ee garaa na nyaatte ayaatiin. Ayaat jechuun ganaa wanta nama baay'ee hojjetu dhaloota ganaa kichuu dhaloota reef lafaa dhufu dhaloota ganaa wanta baay'een ishii eeggatu taate odoo jirtu haala kanaan tasa dingata nan jira odoo jettu dhiidaa odoo tattaafattu wanta baay'ee qabattee kara miidiyaa dhufu odoo yaadduu ka kuni ta'uun hiriyoon ishii ka gadda adda addaa ibsachaa jiru kara sooshaal miidiyaatiin baay'ee namatti dhaga'ama obboleettii teenya ka maal akka godhanis hin dhageenya. Du'a kanaa warri ka irra caala abdii ka fuudhu gaafa du'aa ishii arganidha. Akkamiin akka ka galchanillee meekaa inuma dhageenya sooshaal miidiyaa kanaanii nima hordofna. Rabbis immoo saanaa gargaaru warri nama bira dhaabbatanii yeroo akkanaa kan nama bira dhaabbatanii too nama gargaaranii nama tokkoo miti yookaan qomoo tokkoo miti kanarratti kan hirmaatu. Qomoo adda addaati kanarratti hirmaata jechuudha. Gaafa du'aatti fi gaafa rakkanne qomoo adda addaatti nurratti hirmaate warratti hirmaate du'a wal oolcha kan du'es immoo kan awwaalatu kara biyyaatitti illee kan galchuu danda'u. Kanaafuyyuu kallattii adda addaatiin sagaleenis ta'amee obboleettiin keenya maatii biratti du'aan ishii yookaan reeffi ishii galee warri illee abdii kan fuudhan isarrattiidha. Dhugaa wanni goonuuf hin jiru jechuudha. Darbee jira ishiidhaa waa godhuun darbee jira. Waaqayyo ka jidduu odoo galeetoo dabartee wantu uumamee ishii barsiisee odoo lubbuudhaan jiraatte nama gammachiisaa itti gammanna. Garuu kana ta'uu hin dandeenye. Dhugaa namni waa tokko lafa kanatti dhiifatee too darbellee waa tokkodha. Ayaatnatti fakkaattu jechuudha. Daa'ima xiqqoo waan taate biyyatti illee daa'ima qabaattee biyyaa baate jedhee too hin yaadu kaayii meen laalla kan sooshaal miidiyaa irratti illee ganaa wanta baay'ee ilaalaa deemna waan ta'eef iyyuu egaa kan obboleewwan koo haga danda'ame gaazii mana gandaa keessaa galgala cufuudhaan keessattuyyuu qilleensa gizee qilleensi seenedha ka gaaziin kun kan waan akkanaa kana uumamu cheek godhu irratti of hin dagatinaadha. Hojiin mana namaa nama dadhabsiisaa nama ifachiisaa dafnee hojii finneetoo kara manaatitti deebi'uu yookaan kutaa keenya galuu barbaannaa. Kanaa miti lubbuu keenyafillee of eeggannoo godhuu qabna haga isin danda'ame warri mana gaazii keessa hojjettan. Gaazii qofaa miti gargaarsa rabbiitiif malee namni kan miidhaa nama qaqqabsiisu. Kanaafuyyuu of eeggannoo guddaan ni barbaachisa isiniin jechuudha. Kani gadduma kootan ibsadhee ta'e waa'ee obboleettii kootii ayaat nan beekaa yuutuubii irratti baay'een ishii hordofaa ni tiiktookii irra osoo hin ta'in yuutuubii irratti kan ishii beeka jechuudha. Yuutuubii baay'een hordofaa ijoollee keessattuu Yemen jiran
baay'ee namatti nama bohorsu waan ta'eef hojii baay'ee ilaalaa ture. Egaa akka har'a immoo haala kanaan obboleettiin keenya biraa sokkitee jirti. Hunduu warri sooshaal miidiyaa kanarratti ishii beektan jajjabina isinii haalaatu jechuun jaaladha. Viidiyoo koo asirratti geessiseera bakka itti nagaa naa ta'a. Bye bye.